yaada qotaaf taa'e allaattiin fudhattu jedhanii mammaa kan dudubbatamtu ani qoosaan si anaaf hin liqimfamtu amma garuu ammaname isin maal jettu. Hamzaan Kaayiroo taa'ee jiru biyya baqaa yaadaan guyyaa halkan biyya Dubaayii dhaqaa intala warraa biyyootti gubaa garaa qaaqaa isheen qoosaa seetii isaaf dubbiin haqa. Ashittiinis booda erga hubattee adeemsa qabsoo kanaa jaalalti booji'ee taa'uu diddee mana Hamzaa jedhaa kaatti gamasiif gamana jaalalti warraa argee si qabnaan akkana. Hamzaanis jaalala isheen onnee dhawee boonee jechaaf dhiibbaan namaa osoo isa moone kaayyoo qabe cimsee ashittiif jabeessee waan inni waadaa galeef ati yoom dhageesse. Akkana jedhe ani si argachuuf gabbara si yoo taate baaleen jaarsa irratti waan natti qabate lafa Harargees taatu osoo gaafatamte baadheen baaleef kenna yoo ashuun koo taate jedhee Hamzaan ashuu jechaan galaafatee harka kennachiise dubbii laaffifate. Sanyiin gootowwanii jaarraaf waaqoo guutuu gamanaaf gamasii soddaa waliif taatu jedhee gariin namaa yoo hamilee laatu hangi tokko ammoo lakki kun hin taatu. Ashittiin gonkuma baalee keessaan baatu hinumaa Dubaayii dhiistee Kaayirootiin godaantu jedhanii iyyanis gamasiif gamana ijoolleen diddeetti dhaabbadhaa jarana kalee qoosaa jechaa warri kolfaa turre dubbiin nu ta'uu maatiin baaftee turre intala keenya jabduu kunuunfachaa turre sanyii warra guddaaf kennine gurgurre jedhanii manguddoof daandii agarsiisanii baallama qabatan gammachuu labsanii isinis eebbisaa milkiin haa galanii Muhammad bin Aljaziira mabruuk jedhanii. Baga gammadde akkana Hamza baga gammaddanii ayyi gammadde taasisu ijoollee keenya dhugaa. Maashaallah. Bareeddu baadiyyaa galchime. You are our hero, bro. Wallahi, sagaleen ke jechoonni ke akkaataan ati walalootti mana dho'isifte aruuzni kanaa miti ittuma fufaa sponsora si goonaa fuula duraaf itti fufitti jabaadhu siin jenna. Wallahi abshir habibi. Warri Dubaayii jechuudha jaallan kiyya warri Dubaayiitti argamtan jechuudha dhugaadha intala keessan jechuudha gara Kaayirootti gaggeessuutti gadda guddaatu isinitti dhagahamaa waa hedduu waliin dabarsine waa hedduu wal biraa qabna warri Dubaayii obsaa homaa gochuun hin danda'amu. Gaafa allaattiin rafu qocaan socho'a yoo ta'e isuma socho'eetu taa'urra siquu wayya jedhan Ustaaz Raayyaan waan ta'eef jechuudha. Isuma hojjetan argate ijoolleen illee wal biraa bareeddi rabbi jiruu isaanii waliin haa miidhagsu amma irratti jaalaluma facaasuu jaalaluma hojjechuu kana wanti barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Hamza gurba mata qootoo baqasitti tolle asumaanuu jechuudha warra Dubaayiin xiqqoo girgirii itti buufte dhugaa baay'ee namatti tola. Anyways waan jiru jechuudha isinuma wajjiniin jirra dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe ilmaan Oromoo jechuudha fakkeenya godhachuu wanti qabdan jechuudha keessattuu obboleewwan keenya kun yeroo baay'ee jechuudha miidiyaa irratti namni wanti inni dubbatu waanuma hunda qoosaadha jennee fudhachuu hin qabnu. Yeroo garii ammoo qoosaan dubbiin gaafa qoosaa bulee nama oosa jetti Oromoon dubbiin bultee akka milkooftu fakkeenya nuuf ta'anii jiru obboleewwan keenya kaayyoo jechuun waa guddaadha. Isinitti haa tolu gama kiyyaan baay'ee gammadee jira jechuu barbaadeeti Hamzaa keenya hundumti keessan warra sirratti argamtan. Galatoomaa ulfaadha. Hamzaan narraa jechootatu afaan kana keessaa duraa dhume waan jiruutu duraa dhume isin warri gammachuu isaatiif gammachuu jara ijoollee teenya lamaan kanaatiif asitti argamtan hedduu ulfaadha. Maakiin hafifitatte natti hin fakkaatu reefu haasaa hojii irratti maakii akkam fitatte? Maakiin dubbaddu. Yaa akkasitti dubri keenya warreen ergaa tokko kan hin qabu ani shamarran keenyaa fi dhiira keenyaaf akkanumatti onlaayina kanarratti yeroo walitti gubuu fi karaa rabbiin taaneef karaa aadaan Oromoo hin deemne deemurra
kutaa Oromoo kana bakkuma feetee hin taane tiraanspoortiidha makiinaadhaatu waliin nama geessaa namni manguddoo wal dhuftee wal dubbisuudhaa fi karaa dhugaatiin daandii dhugaatiin walikkoottaa haala amala ammarra jirru kana manguddummaa walitti ergannee kutaalee hunda keessaa wal fuunee akka agartee hiddi Oromoo wal keessa jabaatu ani achiin achi heerumaa isiin achi heerumti inni achi fuudhaa waan jiru kana if keessaa fixaa if keessaa balleessaa walitti hin hinaafina waliif gammada shamarran Harargeetis if qopheessa warri sikkoommandootis if qopheessa amma booda aruuzni sooshaal miidiyaa irraas ta'e lafarrattis ta'e bakka hundatti bifa safuu eeggateen bifa amantaan cabsineen bifa Oromoo fakkaatuun itti fufsiifnaa aruuza lamaatu tarree galee jira lameensa yeroo dhiyoo keessatti isin beeksisa wanni san ni dhumtii kanamzaa kana jalaa gaggeessinee kaan itti aansina inshallah kanumaan jechuu barbaadaa shamarran keenya warreen mana maadaam keessa jirtanii haamileen isin hin tuqamini guyyaan keessan bifa kabajaa qabuun isiniif gaggeeffama ulfaadhaa galatooma kanumaan isin hin jaa ulfaadhaan asumaan jira Nasri isiirraa bu'e namni Hamza wait ammachuu barbaada ana haasawa Nasri amma sirra deebitee baga gammaddeen siinjaa baga nu soddoomte takka lamada sooshaal miidiyaadhaaf amma booda waan girgirii asirra deemu ummata haasida takka ammoo ajandaa si godhatee si fudhatee as dhufuu danda'u yoo jiraatellee bakka hin kanninii fi gurra hin kanninii fi sareen osuma iyyituuti gaalli deemaa dhugoomsitee dhiirummaa ta'e ibsattee siigalee itti booni qoma kee dhiibbadhu aruuza kee guyyaa kee bareechifadhu siigalee gaafii nama tokkootiidhaaf deebii takka illee kannini guyyaan kun guyyaa gammachuu keetiiti siigalee guyyaa gammachuu keenyaati tanaafuu baga rabbiin tanaan si gahee siin jenna yoo garuu Hamza piraankiin isin godhe nu jette ta'e ilaal achi dhufnee baazuqaa gurguddaatiidhaan Kaayirootti si jalatti cabacafna akkuma Nasriin jeesanii Sheekh Hamza irraa dhageetiin amane beektaa sanboota fudhadhee alhamdulillah jee baga gammadde obboleessa keenya ati warra sooshaal miidiyaa kanaaf immoo amma booda bakka hin kanniniif si haa galu wanni sooshaal miidiyaa tuni namuu folooyi harkachuudhaaf laayikii harkachuudhaaf waan fedhe haasawa waan fedhe godha tanaafuu waan saniidhaaf agreesiivli yoo kaati deebistu yoo taate si galee ummanni kuni bultii namaa keessa seen waan sooshaal miidiyaa irratti deemus agarte tanaafuu jalumaa dhahinti shanjee sabbata jalaa maradhu ati ilaal ala harfaadhaan karaa dhangaggoo sanni beeytaami achumaan marsiitii hallayya gaddarbe Ishi taate galatoomaadha waan kanarratti namoota baay'eedhaaf hanga ammaa namoonni abjuu itti fakkaatu jirus ni jira. Kuni dhimma jireenya dhuunfaa kiyyaati. Dhimma jireenya dhuunfaa kiyyaatiin hin qoosu. Wanni ani itti qoosaa turelleen waan xixiqqoodha. Waan gurguddaa akkanaatiin hin qoosu namni. Waan itti faamiliin sirrifattu, waan itti hawaasni sirrifatee itti ati bakka umrii gabaabbata namni waan guddaa akkanaatiin namni itti rifatu waan akkanarratti nama qoosuu miti. Kuni dhimma nuti har'aan tana baga gammaddee walitti dhufna malee dhimma abbaan kiyyaa fi abbaan isiidha wal dura ta'anii harka wal fuudhanii walirraa jaalatanii walirraa qeebalanii nuti asirratti baga gammaddee waliin jechuu asirratti haasa'uu jirrudha malee dhimmicha sadarkaa keenya bira kutee sadarkaa itti faamiliin gurguddoo wal dura teessee walirraa qeebalteedha kun waan itti piraankii fi jinnii wanni jedhamu jiru. Ani abbaan dhimma dhibbatti namaan hanga achitti jaaladhe hin qabu. Hagaan ammaan dura miidiyaa kanarra burraaqaa turellee intala garaa na guutuun dhabee intala bakka naa geessuun dhabee ta bakka naa geessu argadhe bakka koo cufeera beeta kitaaba isin haasoo ittasa. Gabaabsaatii waa'ee piraankii keessanii irraanfadhaa warri qaaxiraa itti jirtu warri waan akkana haasoo itti waan akkana haasa'edhaadha. Warri anaaf gammaddan baga gammaddaniin isiniin jaa warri na caalaa gammaddaniin ni jirtanii kan gammadinis baga gammaddan akkuma gammaddaniin itti fufaa. Gara keenya si hafi dhugaa Muhammad bin Assalamu alaikum. Harka fuune. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Dhuga fuune saade. Kuno anillee baaleen bakka bu'ee dhufe ay madhageettanii fi duraan dursee wannan jechuu barbaade baga gammaddan dhugaa rabbii jechuudha. Wanni kun jechuudha. Saaddaam afaanittiin si qaba ilmaan si koomandootutu Harargeetti kan ne jenne
akkasitti Nanu ani jechuudhaan bakka bu'ee dubbataara anillee bara arsii marsit komandoo ta'ee akkuma Laasi komandoo keessallee akka baaleetitti illee dubbatu maal intatti si komandoo illee osoo taatu baalee shidalattee sheekota dubbatti dubbatu baalee illee jira. hina akkana guddachuu ol dhorkine qarayyuu gisee takka Aadi rakkoota kanneen qabu dhaabattu. Oofyaa. እና እኔ ሀምዛ ኪየን ቤታኒ አዳ ዋ ወራባ ማል ጀደኒ አዳ ዋ ወራቦ ሶንታኔ ዲሚ ኩኒ ዋን ኪያነ ኢላለተ የዴ ዱፌ ሲገሌ ከናፍ በገ ገመደኒ ዱራን ዱርሴ የቹዳ ወንዲ ኩ ረቢን ኢረቲ ሲንጀቤሴ የቹዳ አቲ ገሩ የቹዳ ነማ ጀባ ዱጋ ረቢ የቹዳ ናማ አከሚት የቹዳ ቆርቴ ሙጀቱ ይወት ነው ፊባፍቴ ከናፍ ባይ ቶኩ ሲድንክ ሲፈዳሲ ሰበብ መሰኒንዮ ረቢን ቡልቲ ቴሰን እስኒ ገዳቤ ነምን ሁንዲኑ ጃላል ሀምዛ ራበረዳ አካታ ኢትነም አርገተን ላፈ ቆቴ ነምን ሜቀረዱሌ ሙጨዮተን አርገተ የቹዳ ከናፍ በገመደን እስኒ እንጀዳ ሀምዛ ኪያ ዮ ከፕራንኪ ታቱ ታቴ የቹዳ ማል ጀዴ ሲአባሬ ኮፊያን ቱኖ ሷቲ ኡመተ ኬሰ ደምቱ የቹዳ አከርመ ዲብስ ራሃጀቱ Yooka akkas taatu jechuudha. Kanaaf baga gammaddan isin hin jira. Baay'ee tokko isin gammade dhugaa rabbii wal biraan isin haa ga'u. Anis achuma waan allaalaa ka Oromoo kanuma dhaamadha. Asalaamaaleykum. Kunoo maamee si bira jira warra sanyii mootii kana jala taga jedhii taatee. Tee keessa bu'aachi jirta. Kara kaayiroo kana laalla dhugaatis akkas taate. Illee miilli karaa kaayiroo kana imalinaan jetti nama garii fa'a akkanuma itti na rirrifachiisa onneen amma kaliifaan nama feetan nu ergadha jedhe osoo nama maakii kadha jedhe kaliifaan mataa nan falatu. No, wallahi, no. Adam, no way. Asalaamaaleykum. Waalaikum salaam Waalaikumsalam. Hamza keenya baga gammadde gaa. Obboleessa kiyya baga gammadde. Xiiqiin dammarra biyyooti jedhanii baga xiiqii galti. Waan akkasiiti ummata keenya wallahi warri sikka ummandollee galatoomaadha. Baga intalanuu kannitanii alla magantahaadha. Hundi keessanuu galatoomaadha. Soddoomni ammaasillee duraanillee obboleeyyanuma. Soddoomne Hamza garuu you know me, like I'm so happy anyway. Wakati da. Hammeenyaaf yookiin jibbaa keetii fi miti. Ati akka Hamzaatitti illee wanti sirraa jibban hin jiru. Hawaasni ati keessaa dhufte akka hawaasa Harargeetitti illee wanti irraa jibban hin jiru. Haa ta'u malee akka ati fiqirii ammayyaa jedhan kana keessa kuftee mujatti illee kuffistee karatti namni akka takka miira keessa galtee karaa halaalaa karaa qur'aana laal biyya garaagaraa teettanii osoo qaamaan waliin argin qilleensumarraa wal jaalattanii miira keessa galtee akkanatti bultii halaalaatitti haaseentuuf malee obboleeyyan keenya kanan dura waasiin jedhaa turan ka biyya garaagaraa teettanii rasaasa waliin daddarbataa turtanillee hammeenyaaf yookiin jibbaa keetiif miti. Takka lammaffaa namni gaafa soddaa namaa ta'u garaa qulqulluudhaan soddaa namaa ta'a. Gaafa intala namaa fudhatu garaa isaa qulqulleessee qiimii qabataa kaan garatti qabatanii kaan dhiisanii osoo hin taane garaa ofii qulqulleessanii ilaala akka nama heexoo dhugee kanatti jechaadha. Kanaaf kana booda fakkeenyaaf warroota akka Ahmadii faallee warra kana dura waallee waliin jettaniin guyyaa har'aa kanarraa kaasee rabbiif jecha walii dhiistanii garaa qulqulluudhaan atillee bultii tantee ofatta nullee innillee numartu akka soddaa keenyaatiin nullee kabajaa barbaachisu sii goona atillee akka soddaa keenyaatitti akka soddaa warra sikkoo mandoo intala warra aabbiyyoo intala kabajamtu intala warri dhadhaaf dammaan aannaniin guddisetti intala teenallee nu jabeessitee nuuf eeggattaa jechuudha. Afoo innaallee laayii jedhi kama rabbi garamatti uummata akkas hin beekne jecha qulqullitti akka islaamaatitti. Wallahi dhugaa dubbachuuf waan kanarratti ani guyyaa tokko namatti saareen beeku akkan taanetti namni gaafa dhufee maqaase balleessu xiqqoo gaarii miti waan jirra dhaabbadheetiin gabbee hagas dubbadhe malee wallahi isa rabbina argu haga ilkeenti addaatu kana keessa kiyya addaata ani ifin beekaa rabbumaatti rajaa kana naa kande alhamdulillah ittiin boona guyyaa tokko ilmi namaa gaafa na rukutellee wallahi ittiin ooleen bulu aarii sanan rabbuma biraa garuu osoo ilmi namaa yookaan mancaan na dha'u yookaan uleen na dha'u yookaan boksiin na dha'u yookaan jireenya waan dhuunfaa kiyya irratti namni dhiibbaa narra godhullee wallahi isa rabbina argu aariidhaan buluun jaalladha.
Ahmadiin gaafa ammaan dura inni dhufee miidiyaa irra dubbatu hagas gabbee bakka inni taa'an maqaan balleessaa gara biraatiin dhufe irratti xiqqoo deebisee fi wallaahi guyyaa tokko aariidhaan Ahmadiif buleen beeku. Isaa miti ilmuma namaa tokkoof aariidhaan halkan buleen beekuan. Kanumaan isin jechuu barbaada galatooma. Salaamu alaikum. Sagaleen dhageessisu ki sagaleen dhageessaara. Salaamu alaikum yaa jama. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silaa fuunnooniin kunoo taate wanna chiinee nu kunoo manaan nu baate Aboo Hamzaa kenna baga gammadderee intala nama guddaa fuute. Intala jabduu fuute baga gammaddee siin jenna. Silaa amma soddaadha akka duri illee miti biroo kiyya. Enna mabruk baga gammaddee Omaraa fi yoo wal qalbii waseene garuu dhugaa ta'utti wallahi hedduu si gammadee Hamzaa kiyya. Edda amma waa'ee makeetti irratti